Barattoota nagaan koo ammas deebi'ee bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaan boqonnaa 4 fiiziksii kutaa salgaffaa boqonnaa 4 xumurree jirraa. Amma itti aansuudhaan eksersaayisii dhuma boqonnaa 4 irra jiran waliin hojjenna. Egaa sirriitti na hordofaa, akkasuma immoo subscribe share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa jechuun barbaada. Egaan gaaffiiwwan jiranii paartii tokkoffaa irratti short answer questionidha. Akkasuma immoo gaaffiilee jiraniif deebii gabaabaa kenni kan jedhu tokko amma gaaffii 8tti asirratti list ta'anii jiru. Akkuma asirratti argaa jirtani isaan kana egaa tokkoon isaaniitiin deebii itti kennaa deemna. Tokkoon isaaniitiif solve gochaa deemna jechuudha tokkoon. Kanaaf haalaan na hordofaa jechuun barbaada. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? What is difference between mass and weight jedha. Garaagarummaan hammaa fi ulfaatina gidduu jiru maalidha jedha jechuudha. Garaagarummaan maasii fi weightii gidduu jiru maalidha ibsi jechuu barbaadeetu garaagarummaa isaanii haala kanaan ibsina. Fakkeenyaaf maasii karaa kana kaawwanne, weightiin immoo karaa kana kaawwanne, maasii fi weightiin kun akkamitti maaliin garaagarummaa akka qabaatan ilaalla. Mass is the amount of matter in an object. Maasiin egaa hamma wantotaati jechuudha. Weightiin garumaa inni the force exerted on an object due to gravity jechuudha. Weightiin garumaadha. Humna sababii harkisaatiin wantoota irratti uumamudha jechuudha. Kan biraa maasiin M-dhaan bakka buufama. Simbooliin isaa M-dha. Weightiin garuu W dha jechuudha. Capital W dha. Measured in kilogram, unitiin isaa maasiin kilograamadha. Maasiin weightiin immoo niwutooniidha jechuudha. Niwutooniidha. Kan biraan maasiin objektii kamirrattuu vaaluun isaa dhaabbataadha. It is constant value dha. Garuu weightiin it is based on gravity. Gravity irratti waan hundaa'uuf gravitationaliin immoo jijjiiramaa waan ta'eef, akkasuma height irratti waan hundaa'uuf ammuma heightiin jijjiiramaa deemu weightiin immoo jijjiiramaa waan deemuuf egaa vaaluun isaa garaagara yookiin immoo different ta'uu danda'a bakkaa bakkatti jechuudha. Mass is scalar quantity, weight is vector quantity. Argitanii maasiin kal'abeedha yookiin kallattiin qabu. They have no direction. Weightiin immoo yeroo hundumaa asii gadeedha. Kallattiitti wanti sun socho'eedha jechuudha yeroo hundumaayyuu. Kanaaf kallattii qaba jechuudha. It is both magnitude and directionidha jechuudha. Mass is does not change with location. Bakka irraa gara bakkaatti egaa vaaluun isaa hin jijjiiramu jenneerra. Weightiin garuu akkuma amma isiniin jedhe location yookiin bakka argama objektii sana irratti hundaa'uudhaan bakkaa gara bakkaatti weightiin jijjiiramuu danda'a jechuudha. Measured using a balance. Kan inni ittiin safaramu gaa mass balanceedha yookiin miizana isa jennuuni. Garuu weightiin immoo maaliin safarama? Measured using spring scale kan jedhamu gaa instrumentiin weightii safaruu jira isaanii jechuudha kan safaramu. Kun egaa garaagarummaa maasii fi weightii gidduu jirudha. Haala kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Gaaffii lammaffaan state Newton's law of motion dha. Seerota sochii sadan sana ibsii jechuu barbaadeeti. The first law is a law of inertia dha. Seera sochii tokkoffaa inni jedhamu an object at rest remains at rest and an object in motion is continuous to move in a straight line with constant velocity unless acted upon by external force. Egaa kana laallee turre. First Newton's law wanti tokko taa'ee yoo jiraate akkuma taa'utti itti fufaa. Socho'aa yoo jiraate immoo sochii itti fufaa humni alarraa dhiibbaa itti geessisu hanga hin jirretti jechuudha. Egaan seerri lammaffaa immoo second law or force and acceleration, law of force and acceleration jennee yeroo baay'ee waamuu dandeenya. Inni kun egaa inni the acceleration is directly proportional to force isa jedhudha jechuudha. Kanammoo
equation and force is equal to mass times acceleration jennee ibsinee irra jechuudha. Kana jechuun forcein yeroo dabalu akkasuma accelerationin waan tokko akka dabalu ilaallee turre garuu the acceleration is indirectly proportional to massiidha jechuudha. Seerri sochii sadaffaan immoo action and reactionidha. Action and reaction gochaa fi mormii gochaati. For every action there is equal and opposite reaction. Kanaaf gochaa kamiifiyyuu reactioniin yookiin immoo kallattii faallaa ta'een reaction forcein jira jechuudha. Kanaaf if action or force action is equal to negative of force reactionidha jechuudha. Kun egaa seerota sochii sadan akkasiin yaadattaniif egaa gaaffiin kun asirratti isinii kaa'ee jira. Gaaffii sadaffaan immoo what are the action and the reaction forces? Isuma ammaa kana action force in mind, reaction force in mind involved when we walk on the surface. Qixa daandiirra yookiin immoo lafarra yeroo deemtutti actionii fi reactioniin kan uumamu yookiin immoo dhiibbaa maal ibsita? Fakkeenya yeroo daandii deemtu actioniin kami reactioniin kami jechuu barbaadeeti jechuudha. Kanaaf action forcein yeroo karaa deemtanii your foot exert force backward. Egaan miilli keenya maal godha? Forcii geggeessa jechuudha ground irratti. Akkasuma reaction forcein immoo the ground exerts equal opposite force forward on your feet. Lafti immoo ol deebi'ee miila keenya irratti forcii faallaa ta'e nurratti geggeessaa jechuudha. Kanaaf miilli keenya applied forceidha. Ground irra kan dhiibu immoo reaction force ta'uu isaati jechuudha kan hubannu. Okay, gaaffii arfaffaan what is the acceleration of a 10 kg block when acted upon by force 50 Newton? Accelerationidha kan nuti gaafatamne. What is acceleration when 10 kg block when acted by force 10 Newton? Ulfaatinni kiloogiraama 10 qabu tokko yeroo humna 50 Newtoniidhaan dhiibame yookiin immoo apply irratti ta'e accelerationin isa yookiin hammam guulee jedha jechuudha. Asirraa maal qabna? Maasii qabna, akkasuma forcii qabna. Force is equal to 50 Newton, mass is equal to 10 kilogram, and the required is acceleration. Okay, the acceleration is required, and when we come to the solution, acceleration is equal to force over mass, and we can input the value of force is 50 Newton and the mass is 10 kilogram. That is equal to 50 kilogram per meter square per 10 kilogram. The answer is come to 5 meter per second square. Kan arganna jechuudha. Kana isarraa calculate goona. Newton second law irraa force is equal to mass times acceleration isa jedhurraa calculate goona jechuudha. Over mass jennee maasiidhaaf karaa lachuu yoo hirre acceleration is equal to force over mass ta'a jechuudha. Kanarraa gatii isaanii bakka yoo buustan akkama salphaa ta'een calculate gootu jechuudha. The question number 5 says that determine the weight of a 50 kilogram mass on the surface of earth jedha. Kitani determine weight amma maal gaafatamne weight jechuudha. Weight force dha. Weight force calculate goona. Maasii kiloogiraama 50 ta'e tokkotu dachee irratti bu'ee yookiin jira jechuudha. Kanaaf calculate gochuudhaan tokko givanii adda baafachuu qabna. Givaniin mass is 50 kilogram and surface of the earth waan jedheef gravitational force in keenya 9.81 meter per second square jechuudha. Weightiin egaa maasii fi gravitational acceleration irratti waan hundaa'uuf required in keenya weightiidha. Weight is equal to mass times g jechuudha. At the surface waan jedheefi at the surface irratti calculate goona jechuudha. Okay, weight is equal to mg dha. Mg want if m is 50 kilogram, g is 9.8. The answer is 490.5 Newton arganna jechuudha. Okay, haala kanaan egaa calculate kan nuti goonu. Gaaffii ja'affaan immoo a certain force F accelerates 25 kilogram object by 4 meter per second square. Calculate the magnitude of the force.
fudhattani forcein tokko maasii kiloogiraama 25 godhu maal godhu accelerate godhe jechuudha 4 meetir per second itti guulchise forcein irratti apply ta'e kun meeqa jedha jechuudha. Okay, giveniin keenya maasiidha akkasuma immoo gravity acceleration idha requiredin keenya applied force idha jechuudha. Applied force idha. Kanaaf applied force is equal to mass times acceleration from the second Newton's law. So we can calculate by multiplying mass with acceleration, we get 100 Newton. We will get 100 Newton. The question number 7 said that what is frictional force? Explain some its advantage and disadvantage. Frictional force in maal akka ta'e ibsi akkasumas immoo faayidaa isaa fi miidhaa isaa advantage faayidaa isaa fi disadvantage miidhaa isaa ibsi jedha jechuudha. Okay, egaa friction force baranneerra. The friction force is the resistive force that oppose the relative motion or tendency of motion between two surfaces in constant dha. Egaan friction forcein force motionii tokko resist godhuudhaaf yookiis immoo surface lama gidduutti motioniin akka hin jiraanne kan dhiibbaa geessisuudha jechuudha. Kanaaf advantage qaba friction forcein tokko advantage isaa maal godhaaf provides traction and control movement. Kana jechuun namni akka lafa qabatuuf deemsa akka jiraatuuf akka miilli kan namaas ta'e kan qaamolee biroo walitti maxxanuuf illee ni godha jechuudha. Akkasuma immoo movement controlidhaaf yookiin immoo friction yoo jiraate wanti deemaa jiru tokko dhaabbachuu danda'a. Konkolaataan deemu akkasuma wanti lafarra socho'u yoo frictioniin jiraatedha jechuudha kan inni dhaabbachuu danda'u. Kanaaf provides traction and control movement yennaani. Lammaffaarratti heat generation wanti lama yoo rigee maal maddisiisuu danda'a? Ho'a maddisiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf muka gogaa lama yoo walitti rignee yeroo hedduudhaaf yoo ture anniisaa ho'a maddisiisuullee ni dandeenya jechuudha karaa friction force. Sadaffaan preventing sleeping kana jechuun mucuunyi akka hin jiraanne yookiin immoo akka wanti qaamni tokko qaama biraarraa akka hin mucucaanne illee ni hir'isa jechuudha. Disadvantage isaasigaa ni jira. Akkasuma frictioniin disadvantage qaba. Tokko energy lossidha. Fakkeenyaaf wear and tear isaan kun energy lossidha jechuudha. Energy loss yeroo jennu gaa frictionii waan jiruuf fakkeenyaaf konkolaataan karaa deemu tokko ammuma gufatu ammuma antini ta'u energiin isaa ni hir'ata jechuudha. Heat generationiin akkasuma fakkeenyaaf sibiilonni wal rigan tokko yoo wal irra naanna'an bakka ho'i hin barbaachisnetti ho'a uumuu danda'u jechuudha. Sababa rigataatiin ho'a uumuu danda'u. Increase fuel consumption akkasuma gaa fakkeenyaaf frictioniin yoo gommaa konkolaataa fa'aa fudhattan fakkeenyaaf akkuma gommaan qabamu wantoonni daandii irratti sababii frictioniitiif boba'aan illee ni fixa jechuudha. Isaan kun disadvantage of frictionidha jechuudha. The question number 8 is what is the weight of 250 kg object on the surface of the moon jedha. The acceleration due to gravity of the surface of the moon is 1/6 of that on the surface of the earth. Kana maal gaafatamne seetanii weightiidha kan nuti gaafatamne. Objectiin 250 kg ta'u tokko surface ji'arra jira jechuudha. Moon jechuun ji'a yookiin baatii jechuudha. Ji'arra jira. Acceleration due to gravity argitanii gravitiin ji'arra jiru immoo tokko jaaffaa gravity dacheerra jiruuti jedhee nuu kenneera jechuudha. Kanaaf maal gaafatamne weightii gaafatamne jechuudha. So the given is mass of the object and the gravity of on the surface of the moon is equal to 1/6 gravity of the earth. Kana calculate goona jechuudha asirra. Gravity of the moon is equal to 1/6 gravity of the earth waan jedheef tokkorra jaaffaa 9.8 tokko yoo calculate goone the moon gravity is 1.635 meter per second square. Harkisni ji'arra jiru gaa baay'ee xiqqaadha jechuudha.
tokko tuqaa 635 meetir per second square ta'a. Kan dacheerra baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kana jechuun ofitti hin qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf ji'arra yeroo deemtan dandeettiin gara ji'arra qubachuu yookiin ejjechuu keessan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaaf weight is equal to weight calculate gochuuf weight is equal to mg waan ta'eef maasii keenya qabna gravity keenya calculate gooneerra salphaadhumatti waliin baay'isnee 408.75 newtonii arganna jechuudha. Weight of an object which have 250 kg on the surface of the moon is 408.75 newtonii dha jechuudha. Gaaffiin paartiin inni lammaffaan choice dha yookiin filannoodha. Filannoo asitti dhiyaate kana gaa waliin hojjennaa. Tokkoffaan which one of the following units belong to work? Unity armaan gadii keessaa kan unity work ta'e kamidha jedha jechuudha. Okay, asirraa gaa unity work ta'e isa sirra jirudha jechuudha. Kilogram meter square per meter square per second square dha jechuudha. Kuni unity work daniiti jechuudha. Okay, kanaaf inni taanu gaaffin ittaanu a box is pulled from point A to point B. A box is pulled from point A to point B by force 10 Newton. Egaa boxiin tokko bakka tuqaa A irraa gara tuqaa B tti maal ta'e harkifameedha. Harkifame if distance between point is 6. Distance tuqaa lamaan gidduu jiru meetira 6 ta'eedha. What is work? Kanaaf work danii meeqa jechuudha. Kana gaa gara filannootti seenuudhaaf yeroo hundumaa calculation yeroo hojjettan filannoo calculation keessa yoo isinii dhufe calculate gochuun dirqama jechuudha. Kanaaf giveniin keenya force is 10 Newton, displacement is 6 meter, required is work done. So work done is equal to force times S akka ta'e course keenya yeroo darbe irraa baranneerra jechuudha. Work done is equal to force times displacement dha jechuudha. Kanaaf gaafa kennama keenya itti galchinu gaafa itti galchinu force is 10 Newton, displacement is 6 meter, so 10 times 6 is equal to 60 joule dha jechuudha. As keessaa 60 joule kan ofirraa qabu filannoo C irra jirudha jechuudha. So the answer is C. Okay, question number 3 says that which one of the following objects does not have gravitational potential energy? Kanneen objectiiwwan armaan gadii keessaa kan humna gravitational potential energy anniisaa kuufamaa harkisaa kan hin qabne kamidha jechuudha. Anniisaa kuufamaa kan hin taane a bottle on the surface of the table. Kana jechuun bottle yookiin immoo waan akka burcuqqoo table irra jiru jechuudha. B a ball on the level of ground. Kun immoo boolii lafarra jiru jechuudha. C stone on the roof of the house. Kun immoo dhagaa baaxii manaarra jiru jechuudha. D a fruit on the branch of the tree. Kun immoo firii mukaa damee isaarra jiru jedha jechuudha. Kanaaf kan anniisaa kuufamaa hin taane kana keessaa kamidha? B dha jechuudha. B maal jedha? A ball on the level of ground. Kun lafarra jira waan ta'eef gravity isaa 0 ta'eera jechuudha. Waan irraa gadi kufu hin qabu jechuudha. Kitani so the gravitational potential energy is 0 dha jechuudha jira. Eshi number 4. A loader lift 500 kg stone at a height of 8 meter in 2 seconds. Loaderii yookiin immoo makiinaan wantoota ol kaasu 1 kilograama 500 ulfaatu meetira 8 ol fuudhe jechuudha. Sekendii 2 keessatti meetira 8 ol fuudhe sekendii 2 keessatti. The power developed by the loader is powering isaa meeqa jechuudha. Powerii dha gaafatamne haa ta'u malee gravitationally keenya immoo 10 meter per second square nuu kenna jechuudha. Gravitationally kanan dogoggorina yeroo tokko 10 nuu kennuu danda'u, yeroo tokko immoo 9.8
nuu kennuu danda'u jechuudha. Kanuma nuuf kenname irratti hundoofnee hojjennaa jechuudha. Kana hojjechuudhaaf egaa dura maal gochuu qabna? Calculation hojjenna jechuudha. Giivaniin keenya heeyitiidha, maasiidha, gravitational accelerationidha, timeidha 2 secondii, required in keenya poweridha jechuudha. So the power is equal to work over timeidha. Kanaaf iyyuu immoo working qabnu jechuudha. Power is equal to work over time waan ta'eef asirraa workii kana calculate goona jechuudha. Workii kana immoo akkamitti hojjenna? MGH dha jechuudha. MGH kanaaf asirraa workii keenya calculate goone M times G times H 500 kilogram times 10 meter per second square times 8 meter, we have 40,000 joule actually. This is work done and the power is equal to work over time. Kanaaf iyyuu workii arganne sana finne time yookiin 2 second gaafa irru 20,000 watt arganne jechuudha. 20,000 watt joule per second is equal to watt waan ta'eef kun immoo filannoon isaa kamirra jira jechuudha? B irra jira jechuudha. So the answer is B jennee haala kanaan calculate goona jechuudha. Part 3 immoo workout problemidha. Kana calculate goona. Isaan kana tokkoon isaaniitiin tokkorraa kaanee calculate goona. Tokkoon gaafa calculate goonu gaaffii tokkoffaan maal jedha seetanii? A physics student does a work on 2.5 kg curling stone by exerting 50 Newton of force horizontal over distance of 2 meter jedha. Calculate work done by the student. Egaan barataan tokko maasii kiloogiraama 2.5 ulfaatuun maal hojjete? Forcii 50 forcii Newtonii 50 apply itti gochuudhaan curlii yookiin immoo carvii hojjete. Meetira 2 kan dheeratu distaansii curlii hojjete. Kanaaf immoo workii hammamitti baasi kan jedhu jechuudha kan nuti gaafatamne. Asirratti giivaniin keenya egaa forcein 50 Newtonidha. Displacementiin 2 meetiridha. Requiredin keenya immoo maasiis qabna. Maasiin garuu asitti nu barbaachisuu dhiisuu danda'a. Workiidha kan nuti gaafatamne. Work is equal to force times displacementidha waan ta'eef maasii dhiisnee force times displacement gargaaramne 100 joule arganna jechuudha. Okay. Gaaffii lammaffaan ABC qaba. Maal jedha? Calculate kinetic energy jedha. Calculate kinetic energy jedha. Asirratti gaaffii tokkoffaa irratti a man of mass 50 kg running at speed of 20 meter per second. Namichi maasii kiloogiraama 50 ulfaatu tokko saffisa 20 meter per secondiitiin fiigee jedha. Kinetic energy isaa yookiin anniisaan sochiisaa calculate godheedha jechuudha. Inni kana calculate gochuuf formula kinetic energy gargaaramna jechuudha. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square dha jechuudha. Kanaaf 1/2 maasiin keenya 50 kg speedin isaa 20 dha. 20 square gaafa goone deebiin nuti argannu 10,000 joule dha jechuudha. Kan isaan kana saaluma kanaan calculate gootu asitti kan kenname giraamiin 200 dha. Kana gara kiloogiraamaatti jijjiirra. Kun speedidha. Haala kanaan calculate goona jechuudha. Garaagarummaan qabu garuu asitti ishee kana 0.2 kg goone maasii keenya jijjiirra. Sana booda speedii bakka buusna. Asitti immoo sadaffaan a car of mass 1000 kg traveling 80 meter per second. Maal jedhe kuni? Konkolaataan tokko maasii kiloogiraama 100 qaba. Meetir per secondii 80 deemiidha. Isaanis kinetic energyidha. Garuu inni biirra jiru kuni 200 gram of bullet fired at speed of 300 meter per second kan jedhu kun bullet kan jedhu kun xiyyitii jechuudha. Xiyyitiin kiloogiraama 200 ulfaatu tokko speedii 300 dhoote yookiin immoo fanaddaate jechuu barbaadeeti. Kan saayii haala kanaan hiikkattu. Egaa inni sadaffaa saaluma kanaan calculate ta'a. Maasii qabna bakka buusna. Speedin keenya 80 meter per secondidha.
bakka calculate gochuudha jechuudha. Kinetic energy keenya waan taaraan hin jiru. Sadaffaan calculate potential energy dha. Kun immoo potential energy FB qabannisi potential energy of 10 kg stone placed at height of meter dha. Potential energy dha. B is position of 10 kg stone if it is possess potential energy of 400 joule dha. Inni kunis potential energy calculate godha. Inni kun maal gaafatamne asirratti height gaafatamne asirratti immoo potential energy gaafatamne jechuudha. Isa jalqabaa irratti potential energy is equal to mgh jechuudha. Mass times gravity times height. Maasii qabna. Gravity keenya yeroo hundumaa 10 meter per second dha. Yookiin 9.8 yoo sinii kennan kan sinii kenname irratti hundooftu. Maasiin keenya meetiriin keenya yookiin immoo h keenya 10 meetiriidha. 1000 joule arganna jechuudha. Biirra kan jiru immoo asirraa h kana kan nuti barbaannu potential energy is equal to mgh dha. H kan argachuuf over mg goona kana over mg sana booda mg bada h is equal to potential energy over mg ta'a. Potential energy asirraa qabna 400 joule. Gravity qabna, maasii qabna. Calculate gaafa goon 4 meetri arganna jechuudha. Okay. Question number 4. A crane is capable of doing for 1.5 times 10 power of 5 joule of work in 10 seconds. Kun immoo maanni kireeniin yookiin konkolaataan kireeniin muka ciru sun workidanii 1.5 baay'isuu 10 power of 5 joule hojjechuu danda'a sekendii 10 keessatti. Garuu poweriin isaa meeqa jedha jechuudha. Power is equal to work over time dha waan ta'eef qaxxitaa kun bakka buustanii jechuudha jechuudha. Power is equal to work over time dha. Power qabna, time qabna. Sana booda bakka buustanii 50,000 watt arganna jechuudha. Okay, hojii gaaffii keenya xumurreerraa kuni chapter 4 dhuma gaaffiiwwan jiraniiti. Egaan gaaffii bareedaa akkas namatti tolu gaara deddeebi'aati hojjedha. Calculate godha. Sirratti hojjettan bichaa copy gootaniin dhiisiina cufaatii dabtara keessan viidiyoo kanas cufaatii ofii keessan irra deddeebi'aati calculate godha. Subscribe share gochuudhaan immoo viidiyoo kana xumuraan ergaa kootii galatooma.